Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Tube. Arras seenaa bareedduu takka qabadhee isin dhufeetiin jira. Isinummaan subscribe, share, like godhuu hin dagatinaadha. Hin ifatinaadha. Waa hedduu irraa barattanii saniif nutti dhiyaadhaadha. Obsaan daqiiqaa hanga kana qofa naaf obsaadha. Eegerra irra gattuu itti hin dabarsinii. Dhaamsa isaa wal jala fixadhuun sin jaa obboleessa kaafoddaa Qaroo Tubiin hordofu jirtu. Arraan tana seenaan ta biyya fagooti miti. Arra baruma kana keessa baruma amma jiru kana keessa seenaa wayii ta manguddoon tokko raawwateetu jira. Seenaan tun nama seenaa akkasitti bikka biroorraa dubbisneef hin osoo hin ta'in seenaa manguddoon afaan isaatiin saahiba kiyyaatu akkana ta'ee jee nu hime. Seenaa sanis waan bareedduudha irraa barattan jennee abdii qabna. Seenaan tun maali kan jiruuf nu faana bu'a. Namticha dullacha tokkotu karaa birarraa karaa dheeraa imalee saahiba isaa bira dhufe. Saahiba isaa kana bira dhufe achitti inni gara baha Oromiyaa kana Harargetti gaa ni beekama. Namni jaalala walii qabu guddaadha. Innis karaa dheeraa deemee dhufe saahiba isaa manguddicha guddaa kana biratti barcaa godhuudhaaf yookiin qamuudhaaf dhufe. Gaafa kana duula misoomaatu jira. Duula misoomaa kana kan geggeessisaa jiru qaama nageenyaa hoogganaa milishaa ganda saniiti. Maqaa isaa dhahuun barbaanne gaa'ii hoogganaan sun gama misoomatti deemaa jechuudhaan uummata uleedhaan ari'ee warra didee jalaa wanti jiruus isa didee ajii isaa fudhachuu didee qabee tumee mana hidhaa geessuudhaan akkasitti duula misoomaadhaa dirqiidhaan ganda san baasuu jira. Gaafa kana innis oduu namticha kanaa dhagee waan jiruuf qaamni milishaa hogganu kun badaa akka ta'e gandi sun itti hime. Akka malee manguddoodhas ni reebaa nama guyyaa duulaa kana ganda keessatti arge hunda caccabsee lafa kaa'aa jedhaniiti itti himan. Akka malee guyyaa duula misoomaa jiru kanatti namoonni tokko qe'ee keessatti argaman jennaan manguddoo sin jiru, guddaa sin jiru, xiqqaa sin jiru. Namtichi kun caccabsee miidhee harma hidhaatiif nama dhaleessa jechuudhaan namticha keessummaa dhufe kana gurra guutan. Uummanni kunis woomee fi balleessaniif nama badii qabu. Nama misooma jechuun biyyaaf faayidaadha. Misooma kana irratti dirqiidhaan inni uleedhaan baasu kana akka malee itti himani. Namticha kana ammaan tana yaaddoo takkaatu seene. Namtichi kun nama guddaadha. Manguddoon gaa waan jedhan akkasuma qabatti waan ta'eef jecha karaa ganda kana keessa deemeetuma gara ganda isa deebi'uu yaaddoon asitti dhuftee jirti. Akkaataan isaan itti himan haalaan hammeenya nama sanii waan ta'eef jecha namtichi kunis gama baadiyyaa Oromiyaadhaa hoggaan isin deebise yaadaanuu akkasitti mukkeen garagaraa jalaa gaara keessa akkana gadoo dhokataa goollahaa deema namtichi kun. Goollahaa dhokataa deema. Gaafa kana hoogganaan milishaadhaa kan inni badaadha jedhanii jarri himeef sun yeroo kana duula geggeessee milishoota isaadhaa bobbaasee inni caa taa'ee haara galfii godhu jira. Innis barcaa isaa godhu jira. Gaaddisa isaa jalatti namticha gadoo manguddicha gadoo isa dheefa muka jala dhokataa fiigu kana arge. Obbo ati nama guddaadha maal dheessu jirtaa jee gaafate. Namtichi guddaan kunis namticha jarri hawaasni komatu jiru ayyaa waraanaa kanaas arguu hin beeku ni dhagee malee. Yaa ilma kiyya namticha tokkotu jira akkanaa waraana isaa nama bobbaasee nama cafaku jechuudhaan itti hime. Namtichi ajajaa waraanaa kunis hubate hanganumatti dhageettiin namaadhaa akka maleetti akka hawaasni sun itti hime hubatee jira. Obbo akkanas hayyee taa'e kootuuti humaa rakkina qabuuti haara galfatteeti deemtaa jeeniiti namticha manguddoo kana ibbiratti teessisee du'aayii goota jee shukkara eeggee fi du'aayii nu gootaati taa'e ammaan tana isaan bobbarra jiranii jeeni. Kan isaan bobbarra jiranii inni je'ee ittiin kunis isumaa beeka uummata keenya dhageettii isaa tammeesse malee. Namtichi kunis ilaalcha kana hawaasni naa qabaa jechuudhaan toletti oole manguddicha kanatti. Manguddichi kunis hoggaa sukkara inni bituuf aboo aboluu kana darbamaa aboo kana bubbeen isa haa fuutu isa haa darbu kana isa haa ajjeesu falfalaan biyya gubee dhabama isa haa godhu jaan. Isa ta'uu hin beekne isuma baaru jira. Ati ammoo oliinsa adeemu jaan nama lama godhee jira jechuudha amma asirratti. Ati oliinsa adeemu namtichi sana ammoo darbamaa isa haa ajjeesu jeetii abaara. Ajajaa waraanaa kunis xiqqoollee hin mufanne ilaalchi isaa hubatee fi rakkoon qabu ahamiin jalaa jaa isa haa darbu ahamiin. Ati si oliinsa haa deemu gujeewwan ahamiin jaa.
osoo akkanatti jiraniiti waa meeqa haasee jira manguddichi kun abaarsas hin hambifne yoo hammeenyi isaatis akkuma jirutti itti hime osoo akkanatti jiraniiti waraanni inni bobbaase dhufanii halaqaa akkam jirta galmaan geenya jirra abalu jedhanii maqaa yaamanii namtichi kunis maqaa yeroo duraatiif dhagee jira abaluu keenya jedhanii hoggaa isaan salaamtaa waraanni isaadhaa kannaniif manguddichi akka malee rifate akka malee na'e maaliif waan haaseetu badaa waan ta'eef waa isaadha. Abshiirumaa mitiitii tasgabbaayee jeenii ajjaa waraanaa kunis lafatti qabe manguddicha kana taa'ee rakkoon qabuutii jeen namtichi guddaan kun haalaan ifitti gaddee kanaa ol wanni takka ta'ati na gootu hin jiru waan ta'eef hoodhuutiin ajjeesii jeenii qawwee waraantichaa kana harkaa fuudheen ajjeesii bakka wanni takka naa namni jee itti qanna. Namtichi kun yoo tole jeenii ajjeesaa gaafiidha abadan hin ajjeesu humaa rakkinan qabu jechuudhaan irra dabree fi abbo anumaa akkasii rakkoon qabu ummataatu kasitti himeetu badii qaba malee sii miti jeenii dhiifama godhee fi jaama. Ati obboleessi seenaa kanarraa waa hedduu baratta abdiin qaba. Nama tokko abaluu hamaadha jeesitti himeedhaaf ati hammeenya isaa hin fudhatin akkasumas gaarii isaadhaa yoo namni sitti odeesse gaarii dheettee hin fudhatin. Maaliif isaaf sababni isatti hamaa ta'uu hamaa namtichi san isa godhe jiraachuu danda'a. Sababa sanis namni hin himu waan ta'eef irra dibaafa fakkeessee abaluu akkas jee janiifa fakkeessanii oofa waan ta'eef hanga agartutti hin amanini arguun amanuudha. Shari'aan zaahiri akkuma jaansaniin kanuma isin dhaamu fadhee obboleeyyan kiyyaa warri karaa adda addaatiin nam mufattan isin mufachiise yoo jiraates gamanumaan dhiifama isin gaafachaa سلامتها جيتن أن الرابركتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوا ما هو رابلا تيبنا.